Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Rakkoo akka biyyaatti jiran hiikuun tokkummaa biyyaa cimsuuf mariin biyyaalessaa ga'ee olaanaa qaba jedhan afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan. Marii ajandaa walitti qabuu naannoo Oromiyaatti komishiniin marii biyyaalessaa qopheesse irratti qaamolee mootummaa bakka bu'an hirmaataniiru. Akaaluu Baqqalaa. Ajandaa uummata Oromoo bakka bu'uu fi naannoo keenya gituu danda'u qopheessaa jirra jedhan qaama seera baaftuu bakka bu'uu waltajjii marii ajandaa walitti qabuu naannoo Oromiyaa irratti kan hirmaatan afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan. Marii kanaan akka biyyaatittis akka naannoo keenyaatitti dhimmoonni fala argachuu qaban fala argatu jenneeti kan yaannu akka naannoo keenyaatitti waggootan dheeraadhaaf gaaffii uummata keenyaa kan ta'an rakkoo kan turan walitti bu'iinsaafis karra kan banan furmaata waaraa argachuu qaba jennee kan yaannu ajandaa uummata Oromoo bakka bu'uu danda'uu fi naannoo keenya gituu danda'u qopheessachaati kan jirru rakkooleen biyya kana keessa turanii wal xaxaa ta'anii fi gurguddoo ta'an garuu immoo gar tokkotti dhufanii dhimma faayidaa biyyaa eegsisuudhaaf biyyattii tana itti fufsiisuudhaaf tokkummaa biyyaa cimsuu danda'an waloo keenya cimsuu danda'an seenessa waloo ijaaruu qabnuufillee nu gargaaru irratti mari'atamanii mariidhaan furamuudha kan qabanii akka carraatittis itti fayyadamne dhimma faayidaa fi eenyummaa Oromoo kabachiisuu danda'an rakkoolee uummata keenyaa ta'an yeroo xumuraatiif kalaqaattiin argachuu danda'u jenneeti kan yaannu kana qofaa miti milkaa'ina isaatiifis geenurraa eegamu bahanne kan uummata keenyaatis akka biyyaatitti illee dhimmi tokkummaa biyyaa cimsuu danda'u irratti qabannee kan ittiin hirmaannu ta'a jechuudha. Afaan qawween rakkoo hiikuuf yaaliin taasifamu biyyattii duubatti harkisa. Mariin kun rakkoo kana keessaa nu baasa kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawudidha. Yoo gatteenyee wal dhaggeeffanneetiin jenne fedhiin kiyya kana yookaan kanatu natti hanqate kan jedhu hunnaa guutamuu qaba gaafa jedhamu qaama tokko himachuufi miti. Karaan ittiin guutamu jira. Waan nuti hanqate kun waan nuummalatu nutti hanqate kanaaf isa guuttachuu qabna jenneeti kan dhiyeeffannu jechaadha akka sabaatti. Kun immoo yoo irratti mari'anne itti waliigaluun hin danda'amu. Yoollee hamma danda'ametti itti waliigaluutu gaariidha. Yoollee itti waliigaluun dadhabame wanti qawwee kaasisu hin jiru. Wanti itti waliigalame sirna ta'ee diriireet hojiirra oolaa deema. Wanti itti waliin galamne immoo murtii uummataa eeggata deebi'ee uummataaf dhiyaata waan ta'eef karaa kanaan deemutu caala. Afaan qawweetiin rakkina hiikkachuuf deemuun duubatti nu harkisaa jira waan jiru. Kanaaf akkaataa amma itti mariin gaggeeffamaa jiru kanarraa wanti nama abdachiisu guddaa jira. Hundinuu bilisa ta'eet kanatu nuuf mala jedhee lafa kaayaa jira. Maaliif kuni nuuf mala waan jedhullee duukaa ibsaa jira jechaadha. Waa ajandaawwan kana dura uummata keenya keessatti dhagahaa turre wanti hafe jira jedhee yaadu amma marii gaggeessaa jiru kana keessatti. Kanaaf hundumtuu amma dhumaatti ajandaa ta'eetiin waan uummata keenyaaf malu dhiyeessaa jirra. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaan gama isaaniin mariin biyyaalessaa nagaa naannoo fi biyya keenyaa waaressee maraan martoo keessa turre keessaa kan nu baasudha. Akka Oromiyaatti ammoo qaamoleen kanaan dura hidhatanii socho'an keessatti hirmaachuun adda isa taasise jedhan. Akkuma mootummaa naannoo Oromiyaattis haa ta'u akka uummata Oromootti Itoophiyaa keessatti gaaffii gurguddaa qaba. So gaaffii sana wal faana haa dhiyeessinudha. Gaaffiin Oromoo Itoophiyaa keessatti furamuu qaba jedhamu kun cuunfamee akka marii biyyaalessaa keessatti akkaataa itti nuuf furamu barbaanna. Garaagarummaan ilaalchaa yoo jiraate iyyuu garaagarummaa ilaalchaa kana gara wal waraansaaf gara wal ajjeechaatti akka deemuun barbaadu uummanni Oromoo. Sanarraa ka'eetu kan du'us kan ajjeesus kan wal ajjeesaa jiru ilmaan Oromooti waan ta'eef gara tokkotti nuu koottaa ijoollee koo jedheetu waamicha taasisee jira. Waamicha kana kan taasise immoo aadaa Oromoo, ulfoo Oromoo, tokkummaa Oromoo karaa agarsiisuu danda'uun sana qabatee waamicha araaraa dhiyeessaa ture. Waamicha araaraa dhiyeessamu kana mootummaan naannoo Oromiyaas fudhatee uummata Oromoo gaaffii isaatiif iyyannaa isaatiif abboomame gara mariitti akka ce'uu barbaadu fedhii fudhatee warri bosona jiranis immoo
gaaffii uummanni Oromoo kan qabsoomsuuf uummata Oromooti. Uummanni Oromoo gara nagaatti deebi'aa jedhaa jiran waamaa jira. Sanaaf owwaachuu qabna jedhanii isaanis Oromoodhaaf abboomamanii dhufanii jecha. Kun gammachuu guddaadha uummata Oromooti. Aadaa siyaasa haaraa eegaluun keenya biyya kanaaf boqonnaa haaraadha kan jedhan immoo hoogganaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyooti. Wanni gammachiisaan aadaa siyaasaa haaraa jalqabuu keenya akka biyyatti. Aadaa siyaasaa gaaddisa tokkotti jennee ajandaa keenya dhiyeeffannee waliin mari'annee waa murteeffachuu dandeenya yookaan walii galuu dandeenya jennee as ga'uun keenya aadaa haaraadha. Kun akka injifannootti qabamuu qaba. Siyaasa haaraadha kan jedhu kaasuu barbaada. Kan itti aanu immoo ajandaawwan dhiyaatan irratti hundaa'ee maaltu murtaa'anii isteeppii itti aanutti kan ilaalamu ta'a. Abdii qabeessa rakkoowwan biyyi tanaa karaa kanaan furuu hin dandeenya kan jedhu abdii irraa horachuu dandeenya jedha. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaagaraa fi magaalaa Shaambuu hiriira bahuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan galan galateeffachuun kanneen hafaniif irra deebiin waamicha nagaa dabarsan. Firee warraa ga'u. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti yeroo garaagaraatti rakkoo nageenyaa mudataa tureen hojiilee misoomaa akka gufatanii fi uummanni rakkoo garaagaraaf akka saaxilamuuf sababa ta'aa tureera. Obbo Taarikuutichaa fi Aadde Yeshii Ammaraa jiraattota magaalaa Shaambuutiin rakkoo nageenyaa akka godinichaatti mudataa tureen gama hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa rakkoo namaa turuu kaasu. Nageenya barbaadna, dhiiga dhangala'ee, lafee cabee, rakkina jiru kan adda addaatiin haadhaaf abbaatu gargar ba'e namni deeyda ba'e wayin immoo gabaa ga'e akkatti galuu dhabeera hammeenya obboleessa isaa obboleettii isaa akkatti owwaallatu dhabeera kanaaf ijaa ta'eef waan rakkina kanaa jira. Dhalli namaa iddoo maleetti hafuu, dhalli namaa iddoo maleetti dhiigni dhangala'u, dhalli namaa iddoo maleetti garmalee bahuu. Abbaa Gadaa Obsaa Fayyisaa fi Haati Siiqqee Saffuu Tarfaas aadaa fi duudhaa Oromoo ganamaa cabuun uummata aarsaa hin malle kaffalchiisaa turuu kaasuun duudhaa cabee fi rakkoo nageenyaa kana keessaa bahuuf wallagahuun barbaachisaa ta'uu siman. Biyya keenya keessatti rakkoo nageenyaatiin dubartiin miidhaa guddaatu isheerra ga'e. Haati nyaattu dhabdee mucaa ishee nyaachiftu dhabdee obaaftu dhabdee rakkoo nageenyaatiin dubartoonni miidhaa guddaadha. Qabeenya adda addaa barbadaa jira, qabeenya adda addaa gubatee jira, qabeenya adda addaa gubuunis, qabeenya adda addaa barbaaduus miidhaan keenya waan ta'eef kana barree waldhageenyee waldhaggeeffannee teenyee mariitiin kana furre fuula duratti misoomni hawwinu kun hin nu qaqqabu. Waliigaltee nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi miseensa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen akka godinichaatti rakkoon nageenyaa fooyyee argachaa jirus uummatatti abdii guddaa horeera. Kanuma sababeeffachuunis uummanni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaagaraa fi bulchiinsa magaalaa Shaambuu hiriira bahuun miseensota waraana bilisummaa karaa nagaan galan galateeffachuun kanneen hafanis karaa nagaan akka galaniif irra deebiin waamicha nagaa dabarsaniiru. Bitaanuu mirgaanuu otoo galanii otoo dhufanii nutis immoo harka bal'isnee akka fudhannu abbootiin gadaas haadholiin siiqqees kanaatiin yaada qabna. Yaafis araara alattuufis araara haala hundumaatti araara jireenyatti araara bahanii galuutti araara. Ijoolleen kun ijoollee keenyadha unuma harkaa baate kanaaf qabsoon sun karaa nagaatiin malee waraanatiin akka hin uumamne barree kadhannaa kana gaggeessine warri bosona keessa jirtan Horroo Guduruu Wallaggaa keessa warri jirtan nagaan nu galaa gara nagaatti nu koottaa hin kadhannaa. Haadha boy, harma boy, gaadii boy, okolee boy. Qambarrii camadame duudaa bahe siiqqee bahe kanaafuu akkaataa aadaa keenyaatti akkaataa duudhaa keenyaatti ijoollee keenya obbolaa lamaantu wal ajjeese obbolaa lamaantu wal waraana gara fuulduraatti biyya keenyarraa waraanni akka nuu dhaabatu ijoolleen keenya nuufaa gaabbani nuufaa araaramanii. Hiriira kana irratti abbootiin amantaa garaagaraa argamuun nagaa labsanii kan jiran yoo ta'u hojii gaggeessaan biyya lallabaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Malaakaa Tsiyoon Lubata Farraa Bishawuu fi imaama masjiida Nuur magaalaa Shaambuu kan ta'an Sheek Bashir Awwal nagaa fi araarri akka waaqaattis bakka guddaa kan qabu ta'uu eeruun namni hundi kana beekuun nagaaf dhaabbachuu akka qabus dhaamaniiru. Wangeelliyyuu nagaa labsaa nagaa lallabaa nuti ilma maatii tokko ilma abbaa tokko ilma waaqayyo waan taaneef elaaf elaatiin waliigalteetiin mariitiin walumaan akka jiraannu warri obbolaan keenya gara naannoo nagaatti warri jiranis kana dhagahanii dhaggeeffatanii gara nagaatti dhufanii misooma biyyaarratti hirmaattota ta'anii akka jiraatanii. Araarri rabbitu jaallata qur'aannis rabbiin astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaara rabbiin jechuudha yoosin nakadhattan waan balleessitan irraati badii keessan irraa yoo deebitan siniif hin araarama waan rabbiin jedhuuf araara kana barbaannee ijoolleen keenya bosona jiran obbolaan keenya bosona jiran akka nuu galan barbaanna. Dhuguma qabsoo dhugaadha jennee immoo baaneerra har'a immoo hubanne kana gidduutti kan miidhame uummata Oromooti. Haadha hiyyeessaa ilmaan hiyyeessaa tokkotu boo'e. Wallaalummaa keenya nu joortaa ture.
sabni Oromoo wal jaalalaa fi wal kabaja wal danda'u wal jalaa amanu nageenya biyyaati irratti har'a abbaan biyyaa Oromoo abbaan biyyaa nuyi Oromoo waan qabsaa'eef san argateera kan hin argannellee sadarkaan argatuu danda'a. Bakka shan dhaabbannee kufne har'a ammoo bakka kalee isaan hin jirru qabsoon akka kalee isaa sun ammoo lamuu akka nu mudan kofaatiin akka kalee lamuu akka nu mudan ilma Oromoo ka wal morum ka biyyi gul sabbakam taraasaa jiru ka warri kee jiru ka biyyaalaa jiru yaadi kee tokko nu murteessinee jiru Oromoon tokko lolli waliin tokko dooti waliin tokko jireenyi waliin tokko gaali. Guutummaan guutuu Oromiyaa gara dudduubaatti deebisee dinagdee ta'anii qabsoo waan mul'atan qabnetti jechuudha. Gidduutti kan miidhame uummata haadha jechuudha. Makana dadhabuun qabu. Kan hin hubadhee gara kana dhufe karaa nagaa barbaadeeti jechuudha. Diinni Oromoo irratti baruma baraan jaarraa hedduu shira xaxaa ture. Shirri isaa inni calqabaan sabaaf saba walitti buusuudha. Oromoof Oromoo walitti ol nyaachisuudha. Seenaa hatuudha. Biyya saamuudha. Kanammoo yeroo ammaa kana uummanni Itoophiyaa sabaaf sablammiin Itoophiyaa uummanni Oromoo itti dammaqee jira. Oromummaa keenyaa beekuu qabna tokko ta'uu qabna akka gaafa qara yoo tokko ta'een Oromoo amma ijoolleen teennalle abasona keessa jirtulle miidhaa yoo jiraate gaaddisa abbaa gadaatti kuwaa himadha. Arraan booda ijoolleen Oromoo marqee isaanitti galanii qe'ee ofii eeggatanii yoo Oromoodhaaf jettan yoo Oromoo taatan bakka jirtanii nu galaa kadhaa keenya ilmi Oromoo kadhaa dhagaa waamicha sinii gooneerra waamichi keenya labsii keenya akka dhageessan.